Ashama harka fuuni akkam jirtu daawwattoota qubee TV amma immoo sa'aatii oduu qubee isinitti himnurra geenya jirra. Oduu kan isinitti himu ani Addisuu Muluuti. Weerara dhibee koleeraa aanaalee 110 keessatti mudate to'achuun danda'amu ministeerri fayyaa beeksise. Weerara dhibee koleeraa aanaalee 229 keessatti mudatee ture to'achuuf tattaaffii taasifameen kan aanaalee 110 to'achuun danda'amu ministeerri fayyaa beeksise. Haalawwan balaa fayyaa hawaasaa yeroo ammaa mudataniif deebii kennuu irratti dhaabbilee deeggartootaa waliin mari'atame. Weerara dhibee koleeraa aanaalee 229 keessatti naannolee 10 keessatti mudatee ture to'achuuf tattaaffii taasifameen hanga ammaatti kan aanaalee 110 to'achuun danda'amu ministeer deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaan ibsan. Weerara dhibee gifiraa aanaalee 94 mudate keessaa kan 17 to'achuun danda'amus heeran. Weeraricha guutummaatti to'achuuf hojjetamaa jiraachuus kaasan. Hoogganaa fi dura taa'aa paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaan marii hawaasa Oromoo Minisootaa waliin taasisuuf magaalaa Minisootaa galan. Hoogganaa fi dura taa'aa paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaan hawaasa Oromoo biyya Ameerikaa magaalaa Minisootaa fi naannawaa ishee jiraatan waliin marii taasisuuf har'a magaalaa Minisootaa galanii jiru. Wayita magaalittii ga'anis miseensota hawaasa Oromoo magaalittii jiraataniin simannaa ho'aan taasifameefii jira. Hawaasni Oromoo magaalaa Minisootaa fi naannoo ishee jiraatan hundi marii gaafa onkoloolessa 8 bara 2023 akka lakkoofsa Awurooppaatti gaggeeffamuuf jiru kana irratti akka hirmaatan KFO'n affeeruu isaa ragaan toora marsariitii hawaasummaa KFO irraa argame ni mul'isa. Tajaajilli madaallii qormaataa fi barnootaa bu'aan qormaata kutaa 12ffaa hanga ammaatti akka hin ifoomne hime. Bu'aan qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2015 hanga ammaatti akka hin ibsamne tajaajilli madaallii qormaataa fi barnootaa beeksise. Qoramtoonni fi qaamni dhimmi ilaallatu hundi obsaan akka eeggatanis tajaajilichi gaafate. Barattoonni kana dura sababa rakkoo nageenyaa fi sababoota birootiin qormaaticha hin fudhanne torbee lama dura qormaaticha fudhachuun isaanii ni yaadatama. Bu'aan qormaataa barattoota kanaas bu'aa barattoota ji'a adoolessaa bara 2015 keessa qormaaticha fudhatan waliin akka ifoomuuf hojjetamaa jiraachuutu himame. Qondaalli olaanaan tajaajilichaa bu'aan qormaatichaa hanga dhuma baatii fulbaanaa bara 2016 kanaatti akka ifoomu himuun isaanii ni yaadatama. Daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan oduu qubeeti amma immoo oduu keenya biyya alaatii argannetti ceena. Keeniyaa waggaa tokkotti haleellaan saayibarii miiliyoonii 860 mudachuun himame. Waajjirri sabquunnamtii Keeniyaa akka jedhetti biyyattii baatiiwwan darban 12 keessatti yeroo miiliyoona 860 haleellaan saayibarii mudate. Jaarmiyaan kun akka jedhetti baay'inni saffisnii fi hammayyoomni ittiin haleellaan saayibarii bu'uuraalee odeeffannoo biyyattii irratti xiyyeeffachuun raawwatame garmalee dabale. Bara 2017 immoo Keeniyaa haleellaan saayibarii miiliyoonii 7.7 mudatee ture. Adoolessa keessa haleellaan saayibarii cimaan garee haakarootaa deeggartoota Raashiyaa fi maqamaleeyyii Sudaan kan ta'e iyyataa fi haaromsa viizaa, paaspoortii fi hayyama konkolaachisuu dabalatee tajaajilawwan mootummaa onlaayiniin kennaman 5,000 ol adda kutee ture. Akkasumas haleellichi sirnawaa gamlamee baaburaa fi daddabarsa maallaqaa moobaayilis danqee ture. Abbaan taayitaa sabquunnamtii Keeniyaa wixata darbee akka jedhetti haleellaawwan dhibbeentaa 79 baatiiwwan 12 darban keessa galmaanis kan yakkamtoota saayibarii sirnoota kompiitaraa dhaabbilee keessa cabsanii seenanii jedhe. Keeniyaan gareewwan badii Hayat keessa jiran dhabamsiisuuf mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa eeyyama argatte. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gaaffii ministeerri muummee Hayat naqaqqabaa jechuun dhiyeesse fudhachuun Keeniyaan biyyattiitti hojii nageenyaa akka gaggeessitu deeggarsa kenneefiira. Biyyi Kaaribiyaan waggoota 10 darbaniif jeequmsa gareewwan badii kanaan rakkachaa kan turte yoo ta'u, erga pirezidaantiin biyyattii Jovenel Moosiin bara faranjoota 2021 ajjeefamanii as biyyattii keessatti jeequmsi akkaan dabaluutu gabaafamaa ture. Gareen kun kutaa biyyattii bal'aa to'ataniiru kan jedhamu yoo ta'u, jiraattota dhibbaan lakkaa'aman ajjeesuun hojii shororkeessummaas akka raawwatantu himame. Daawwattoota keenya kan daawwataa turtan oduu qubee ture. Oduu kan isinitti mi'aan Addisuu Muluuti. Oduu goolabnee jirra. Qophiilee keenyaaf waliin yeroo gaarii qabaadhaa.